Ashama argafuune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa keessanii nageen rabbii bakka jirtanitti gaarreen laggee qaxxaamure isin haa ga'u. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya keessummaa jajjaboo qabna. Akkuma beektan yeroo baay'ee asli maaliif baddee maaliif yuutuubii dhiftee warri jettan jireenyuma nu bachiise. Guyyaa irraa mootu quuqamaa mirga dhala namaa akka ta'e keessattuu ijoollee biyya Arabaatiif akka ilmaan isaaniitti halkanii guyyaa hojii taasifatee jireenya gadadoo keessa jireenya biyya baqaa keessa jiraachaa rakkoo obboleewwan keenya akka biyya Arabaati nama yeroo hunda booyuu fi humnaa fi dandeettii isaa kennee halkanii guyyaa sagalee isa ta'u obbo Mubaarak Musammaa Yaasinii fi artistii keenya kabajamaaf jaalatamaa artistii Isaaq Zaynuu qabannee dhiyaanneerra. Hangaduma sagantaa keenyatti waliin tura namoonni YouTube channel Asli Show tif haariyaa taatan bakka deemtu san tuqaatiin subscribe godhaa maatii nu ta'a isin jecha warri immoo maatii taatan akka sagaleen kun nama hedduu bira ga'u like nu godhaa isin jenna yaada keessan karaa commentiitiin nuuf kennan affeeraa keenya amma silaa jara kana maqaa jiraani beeytanii dalagaa jiraani beeytanii Meesir Bahariyaa Isaaq Zaynuu baasee fi halkanii guyyaa maaltu isa quuqe obboleessa achi keessaa qabamoo obboleettii qabamoo jaartii qabamoo haadha qabamoo oromummaaf sabummatu akkatti isa quuqe halkanii guyyaa waa'ee keessan booya waan jedhu dalagaa ofii dhiisee karaa obbo Mubaarakitti isin dabarsina. Egaan artist Isaaq Zaynuu waamicha keenya kabajanii gara istiidiyoo keenya jechuun gara bakka dalagaa obbo Mubaarak Musammaa Yaasin walitti dhufuu keenyaaf galatooma isin jenna. Mee dhiyeenya kana sirba haaraa waa'ee lammiilee keenya biyya Suuditti rakkachaa jiran irratti kabaaftee arge maalirraa akka ka'uudhaan sirba san nu baaftee gaafii jedhu kana deebiin keessan maali? Egaa carraan duranaaf kenname natti fakkaata. Akkuma beekamu akkuma ati dubbattee jettee lammiileen kan keenya biyya Saudi Arabiyaa keessatti jiranii hidhaa qofa osoo hin taane dararaa takka ilmi namaan argamnedha kan isaan keessa jiran jechuudha. Sanarraan ka'uudhaan akkuma beekamu Mubaarak ergi gaafa wanti kun mudatu takka hirriba malee galgalaaf ganama sagalee isaanii ta'uuf jira. Uummanni Oromoo bakka adda addaa sagalee ta'uudhaafiif jiru. Nutis immoo amma dandeenyu nutis biyya ormaa keessa jirra bor waan nu mudatu hin beeknu. Warri achi keessa jiran yookaan dhiiga keenya ta'anii aalii keenya ta'anii osoo hin taane oromummaadhaaf biyyummaadhaaf yookaan biyya keessatti jiraachuu dadhabaniif jireenya fooyyeffadha jedhanii maatii ofii guddifadha jedhanii biyya ba'anii hojjettuu namaa ta'anii har'a immoo achi keessatti hireen jiraa yeroo kana ta'ee jedhu hedduu nama gaddisiisa. Nutis akka nama weellisaa erga weellisaa jedhamneeti hojiin kan keenya gaafa uummanni Oromoo yookaan uummanni kan keenya rakkatu rakkina sana bifa sagaleetiin yookaan bifa sirbaatiin rakkina sana baasanii dubbachuudha. Kanaaf jennaan biyya baqaa keessa jirra malee silaa hin turreeyyuu malee silaa yeroo wanni kun mudatu sana keessatti kan nuti hojjechuu qabnu turre. Egaa akkuma beekamu nutis biyya baqaa keessa jirra wanti hundinuuf hin mijatu. Kanaaf jennee osuma asiif achi fiignu abbabaan walaloo fi daloo isaanaaf hojjete wajjinumaan hojjenne. Mubaarak immoo akkuma beektanu hojii kanaaf ispoonsara ta'uudhaan sagaleen kun yookaan sirbi kun akka isin bira dhaqqabuuf akka hawaasa bira dhaqqabuuf qarshii istiidiyoo sana kan guute isadha jechuudha. Gamanumaan galateeffachuun barbaadanii dubbadheeras kanaan dura. Kanaaf miidhaadhuma uummanni keenya keessa jirutu iyyuu nu kakaase akka nu sirba kana hojjennuuf jechuudha. Egaan artistii Isaaq Zaynuu galatoomi jenna. Obboleessi keenya Mubaarak Musammaa illee waan qabuun akkuma tana dura dhageettan karaa surprise-iitiin sirba artistii Abbabaan Baasillee isaaf waahilli isaa waan wacii hooma xiqqoolee taasisanii ija keessan duratti kennanii fi ka artist Isaaq Zaynuu illee hamma tokko gargaaranii rabbi bakka irraa baase haa guutuu fi dhugumatti dalagaan obboleessa keenya Mubaarak nama boonsaa gara laafadha. Nama rakkoo nama namummaa qofaan namarraa qoodamuudha. Mubee mee yeroo baay'ee ijoollee biyya Arabaa kana halkanii guyyaa osoo dalagaa qabdu akka nama dalagaa hin qabnetti osoo waa hunda yeroo kanatti taphachuu feetu kolfuu feetu qaawwaa deemtee hiriyoota keetii wajjin waan garagaraa taphachuu feetu irriba dhabdee dalagaa kee kun amma bakka dalagaa jirra dalagaa kee dhiiftee bakka goota garagaraa mushaawara nama geessaa san dhiiftee dhukkubsataa garagaraa konkolaataa keetiin geessitaa kana ka Oromoon hundi ka biyya kanaaf biyya Oromoo irratti ragaadha. San hunda dhiiftee dhiyeenya kana torban sadii baatii tokko jala dalagaa kee ijoollee biyya Arabaa kanarra qofa godhattee halkanii guyyaa xiqqaate guyyatti laabii torba sadde osoo nuffine seenaa sagalee ta'aa jirta. Odeeffannoo
gayaanii jirta waan keessa jira waan ta'aa jiru nama biyyarraa oofaa jiru hunda gayaanii jirta mee waan kana maaltu si kakaase waan godhaa jirtu kanarratti itti milkaa'e jettee yaadda rakkoo kana fure jettee yaadda. Ayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoonni aslii shawuu akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii gara gaaffii asliitti achi deebina. Gaaffiin aslii kun namoota hedduudhaaf gaaffiidha. Namoota hedduutu na gaafataa turanii biyyarrallee intarvii maal miidiyaa kan jedhamu wayii Amaariffaan intarvii na godhee jira. Sittan erga naan jedhe kaleessa intarvii na godhanii jiru. Sittan erga viidiyoo sana sheer of jalatti gootanaan jedhanii maal miidiyaa jedha baay'ee waan ta'e wayiiti biyyarraa nan dagadhee gaaffii wal fakkaatu kana gaafatanii maaltu si kakaasee maallaqa si kafalamee jira moo naan jedhanii kolfisiisaa turanii hin fakkaata nama bakkee taa'ee ilaaluuf hin fakkaata nama keettiitiif yookiin warra waliin jiraannuuf immoo dhugaan jiru isin jira maallaqni nama kafalamu jiraachuu dhiisuu jechuudha. Wanni na kakaasee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf an hoggaa lama erga ijoolleen Saawud Arabiyaa hidhuu jalqabanii hidhamuu jalqabanii calliseen beeku guyyaatti yeroo tokko torbeetti yeroo tokko illee ta'u malee calliseen beeku. Achumarraa dhufaa deemnee dubbiin jiraas jabaataa deeme malee laafaan deemne beektaa. Ammaaramaa kan guyyaatti 7-8 ture 78 siqaa deemee hawaasnis na waliin ka'ee kun marsaa sadaffaadha. Sigalee marsaa tokkoffaa hawaasa waliin kaanee inni harca'ee biraa harca'ee ammas itti fufe ammas marsaa lammaffaa kaa'amee ammas inni harca'ee biraa nuffee jechuudha. Yaani iyyee dadhabee homaan jiru deemee akka achitti gatee deemu wayii kun marsaa sadaffaadha anaaf jechuudha. Marsaa sadaffaa kana irrattan miidhame dhugaa rabbii dubbachuudhaaf fuuluma kooyyuu wal argaa turre ammii fi eengaddi tokko miti maaltu na kakaasee du'aatii mana hidhaa keessaa sigalee akkuma qabaan jabaataa deemuun duutis konkolaataan dhaamuunis ijoolleenis immoo baqatanii fooqii irraa gadi kufuun allayyaa caccabuun maal jabaataa deemee jennaan iyyuu qaba miidiyaa irratti iyyee hawaasnis dhagahee inni dhageenyallee dhagahee uummata keessatti dirqama waa ijoollee Saawud Arabiyaa mataa jaraa keessa galchuun qaba kan jedhu murteeffadhee ga'e. Kana gochuudhaaf yuutuubiinis dhaabachuu qaba qoosaan adda addaas diraamaanis maaltu dhaabatee halkaniif guyyaa maal dalaga mucaan kun jedhee akka namni waan kana ajandaa godhatee qoratee lafamaan ture. Gurbaa gowwaa sanaa gurbaa ajandaa dhabee maaloo dhabee ajandaa jechuun waan si fayyadu yoo ta'e ana biratti ajandaa callistee dhuma ajandaa argamee jettee ol baatee ni jiru galee ajandaa dhabee maal dhabee minaamin Facebookiin kooti abbaan barbaade daawwatu abbaan barbaade dhiisu na daawwatee dhiisee wanni naa kafalamu hin jiru neettiin kooti waan ta'eef neettiin kootiin galee yoon barbaade akkam barbaade ta'uu mirga kooti abbaan barbaade laala abbaan barbaade dhiisa garuu kun immoo silaa kan laalamuu qabu namoota tokkoof malee namoonni parsantii 85 ol hubataniiru maaliif hubachuu yaa kanan bare ergan iyyuu eegalee ijoollee maneedhaa keessaa argadhee affeeree isa du'ees isa jirus isa kaan irraa cabees isa dhahamee bal'atames ergan as fiduu eegalee xiqqoo dhageettii argataa deemee uummanni illee haala gaariidhaan ka'ee gara biyyaatti illee OBN yeroo jalqabaatii fi kisti gadi baasee kalaas mari'atamaa jira yeroo 2-3 maxxansuu eegalee imbaasiin illee warri Saawud Arabiyaa keessaa tarii qalqal jiraannoo tokko dhaqanii itti gaafatamtoota hidhamtoota jennaan kaappoo yaani akkuma maneedhaa tokko sana babaasanii kalaas bifa tasgabbiitiin nu eeggadha torban lamaan booda galchina maal jedhanii dubbachisuun jira bu'aa milkaa'inaati jedheen yaadaan ana qofaaf tun ta'in dhageetti maa godhatuun kunu dhageettiin ummuu godhate sila si'an rakkoo majaraa kanaan irraa qoodamuunu anaaf milkiidha jettu milkiidha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf amma fakkeenyaafati waa gadi baatee yeroo iyyitu namni ani hin beeku garuu akkan itti badhetti tarii imbaasiin asiyaa tarii mootummaan asiyaa tarii fala barbaadaan asiyaa yaani koree wayiin asiyaa kan jedhu sana shaqqaa tokko maaliif yaani akkuma poolisiitti kan dhufanii natti watantu jira waa'ee poolisii Saawud Arabiyaa garuu ani waan hin argadhe yoon hawaasatti ol baasee hawaasni immoo sana gurraan gaatee ka'e yoo irraa dubbate yookiin immoo na waliin ka'ee dubbate an milkaa'eera jedha gara kooti furmaata kaa'uuf dhiisuun tokkoffaan kan rabbiiti lammaffaan kan mootummaa biyya bulchuuti malee an furmaata kaa'aa miti garuu sagalee ukkaamamee jiru sagalee warra sagalee hin qabne ta'ee sagalee jalaa ol baasuu qofaa ol baaseeras itti milkaa'eera dhagahameera sigalee hojiitti kamuuni narkan jiru eenyuun beeka too narka jiraate silaa qaatama hojiitti dhagahamuu isaan barbaade dhagahameera itti milkaa'eera
sana booddee garuu hojii rabbiiti kana booddee wanni jiru kan rabbiiti malee namnis ka'ee irraa dubbatee maal jedha akkasitti fakkaata bibeenna wanti akka kaase immoo dhugaa rabbii isa kan rabbii dubbachuudhaaf ati sababa biraa taateetu isuma keessa kooti sitti takkaallee dubbadhee beeku akkasitti sababa biraa taatee yoo saba Oromoo laalte miti boo'u wallaahi of ajjeesuus qaba maaliif naan jedhu isuma keessoo kooti jechuudha sitti dubbataan amma sabni Oromoo biyya keessatti mootummaa dhufaa darbaani cunqursaan hin jira bari sababa bal'aadhaan sabni bal'aan kun balleesseera hin jettu sigalee hundi maraatu miti hundi balleessaa miti hundi intinaa miti biyya keessatti amma sababa tokko laaltee yoo jette haalli jireenyaas wanti hundi danuun yaani adda beeta kan albuuda qabu yaani beenzila Itoophiyaa Oromiyaadha akkan beekutti jechuudha naanneeraan Itoophiyaa keessa akka hin nagin hin jiru Gaambeellaadha haga eessatti naanneeraan golaatarraan hojjetaa ture garuu immoo kan ittiin milkoomne biyya isaatti kan fayyadamne saba Oromoo malee hin argine maaliif jette yoo jette immoo ragaadhaa wajjin sitti himaa Oromiyaa keessaa albuunni biyyattiidhaaf tajaajilu wanni guddaan akka biyyattiitti mootora ta'e sochoosu biyyattiin immoo akkasiin akka indiraatti itti hirkattee jirtu sigalee itti hirkattee jirtu Oromiyaatti Oromiyaan jalaa damnaan amma Oromiyaan qomatti bottaqee jiraata malatti fakkaata maaliif beektaa? Hin argite Oromiyaa keessaa gaafata biyya Itoophiyaa yeroo sanii dhabda kaartaa. Kana jennaan garuu immoo silaa bari birriin Oromootaaf akka falamu jedhaan jiru mirgumti isaa eegame sigalee awwaa biraa miti nan hawwus mirgumti isaa eegamee fi beenzila Itoophiyaatti siin jedhe Oromiyaan isa kana gadi fageenya yoo dubbanne sa'aatiin 10:20 nu ga'u sigalee gabaabsee yoo sittim albuunni wanni Itoophiyaadhaa sharafa ta'ee biyya alaatii galu wanni hedduun Oromiyaa keessa investiin warri biyya alaatii faranjoonni illee warri biyya keessa osoo qamadiin Oromiyaa keessaan oomishamne sabni biraa waan nyaatu qaba taa'u waan nyaatu qaba kana naani egaa erga keessa ta'e erga Oromiyaan turistii biyya alaatii doolaara galchuufis sharafa biyya alaa galchuufis waa hundaaf utubaa biyyattii taate sabni sunis immoo namni qalbii qabuuf saba sana keessaa hin dhalanne bakkee dhaabate yoo ilaale wallaahi waan gurra quba kaatee u'uu jedhu Oromoodhaaf sigalee namni gadi fageenya yaade garuu immoo haa ta'u akkuma jirantu jireenya sanaa wal qabatee immoo bari biyyattaa qalbii qabu sabni kun biyyaas immoo bahee biyya namaa keessatti yeroo rifamuu arguun an akka kootitti nama gaddisiisa nama boossisa rabbiin haqasaa habaasuu fi dhugaasaa habaasuu fi kunis keessa qofatii jiru jennaan sanatu sina quuqee egaa bal'aadha yeroo dheeraa fudhata. Egaan daawwattoota keenya akkuma Mubaarak jedhe waan Mubaarak jedhe kana irratti gabaabumatti Oromiyaan amma kan uummanni Oromoo biyyoota garaagaraa keessatti akka waan biyya hin qabnetti akka waan aanaa hin qabnetti aanaa hin qabnetti sabaa fi sablammii hin qabnetti rakkataa jiru kana biyyi Itoophiyaa jedhamtu itti yakkamnu kana yoo ilaalte akka waan yoo Oromiyaan keessaa fuute akka waan nama somba hin qabneeti yookiin makiinaa motora hin qabneeti makiinaan tokko makiinaa jedhamu yoo motorri isaa dalageedha biyyi namni tokko mootu ka ittiin hafuura baafatu qilleensa oksijiiniif kaarboon daayoksaayiidii fudhatu somba yoo Oromiyaa keessaa fuute akka waan nama somba hin qabneeti sombi isaa dalagineeti gabaabumatti biyyi Itoophiyaan sun Oromiyaan sochootii jechuu yookiin utubaan biyya sanii Oromiyaa jechuudha. Xumuratti waan tokkotti dabalu xumuradhee jiraan illee gara dalagaa deemufanii xumuratti wanta dabalu maali beektaa Oromiyaan saba biraatii biyya beenzila qabu yookiin immoo akka Saawudii taate sabni biraa Oromiyaa keessa dhaqee itti fayyee itti milkaa'ee hojjetata ilmaan Oromoo immoo Oromiyaan sun tarii dachee sanatti Oromoo baachuu didee laata kan jedhu gaaffiidhattaa Oromoonni immoo biyya namaa keessa dhamahu waan si dhibu sabni biraa Oromiyaa keessa dhaqee nagaa milkaa'aa sigalee sabni biraa sabni hundi sabni hundi Oromiyaa keessa jira malee Oromoon saba hunda keessa jiru bari sabni hundi Oromiyaa keessa dhaqee itti milkaa'aa Oromoon immoo lafa isaa irratti waan inni milkaa'uu dhiisee deebi'ee immoo biyya namaa keessatti akka nama biyya hin qabnetti akka sarratti ilaalame dhamamuunsaa kun anaaf gaaffiidha isiniifis gaaffii ta'u deebii isaa rabba deebisuu inni dhufa. Gaaffii gara artistiitti dabarsina artistiin kasabaati kenna keessanii mee artistii isaa Zeynu isin artistoonni warra dukkana keessa dhaabbatee saba keessaniif shaamaa ta'uudha
yeroo baay'ee ulmaan Oromoo obboleewwan keessan yoo artistii jechuun maqammaan isaatu quuqamaa jechuudha. Nama sagalee dhabe tokko biyya taataatu nama saataatu kama fedhe saba keetii miti saba biraatu taatu karaa aartiitiin sagalee rakkataa sanii miidhama sanii ol baasuudha. Mee obboleewwan kee kun haawwanni kee abboonni kee kabiyyoota garaagaraa keessatti Suudii irraa hangafee biyya ofii keessatti hidhamaa ajjeefamaa jiran kun rakkoon saba kanaa maali jetteetiin yaadda akka nama aartii tokkotti? Rakkoon saba kanaa bu'uurumaa kaasee akkuma amma Mubaarak jedhe Oromiyaa keessatti sabni biraa dhaqeetti milkaa'ee itti hojjetatee itti duroomee biyya isaa keessa achi keessa biyya isaatti yoo deebi'een jiraatu achuma keessatti jireenya isaatti fufa. Ilmaan Oromoo nuti immoo jechuudha biyya keenya keessatti osoo jiraachuu dandeenyu osoo maatii qabnu biyya keenya baanee biyya ormaa keessatti waan nu mudataa kaan bishaaniin nyaatamaa kaan soora allaattii ta'a bakka geenye sanallee gaafa geenye jennuyyuu hireen kan keenya dararaa dubbiin keeti isuma deemaa dararamaa ajjeefamaa jiru kana ammallee namni keenya hin deema. Si dirqamaan oofaa jirammoo waa itti godhammoo maali rakkoon nama keenya osoo rakkoo argu rakkootti uumu kun ijaan argan hin qabani. Ka'umsi isaa maal akka ta'e beektaa namni tokko yoo bakka taa'ee itti hojjetatee ilmaan ofii guddifatee bakka dhaabbatee maatii horatu yoo qabaate kan inni tasgabbaa'ee biyya sana keessa jiraatu. Oromiyaadhuma keessatti hin hojjetattanuu gaafa jennu amma fakkeenyaa dhiyeenya keessan biyyaa ba'ee dacheen Oromiyaa ilmaan Oromoo keessatti hojjetachuudhaaf carraan argattu bakka illee argattu bakka itti qophaattu argattu akkuma raayyaan jedhee bakka itti teenye rakkannu dhabne rakkinuma sana bakka itti teenye rakkannu waan dhabneef kan nuti biyyaa baqannu beektaa. Rakkoo mootummaa sanaas haa ta'u rakkoo hawaasa sanaas haa ta'u hawaasni wal guddisuu dhiisee hawaasni Oromoo wal guddisuu dhiiseeti miti amma. Rakkoon siyaasaa jiraachuun guutummaan guutuutti eenyuu namaatu iyyuu beeka. Rakkoon siyaasaa osoo hin jiraanne namni biyya ofii keessaa fi biyya ormaatti dhaqee hojjetatee nan gala jedhu hin jiru. Maaliif carraan ati biyya keessaa baatee biyya biraa ga'u dhiphaadha bareeche. Osoo carraa kana beeku hanga gaalli qaawwa marfee keessa ba'uute jechuudha biyya keetii baate biyya biraa ga'u. Maaliif karaa kanatti waan danuun si mudata. Osoo kana beeku biyya sana dhiisee ba'uu jechuun biyyi sun isaaf jireenya akkasiin hin taane yookaan keessatti jiraachuu akka hin dandeenyedha kan nama hubachiisu malee ummanni osoo lafti tasgabbii qabaatte biyyi kan kee naannoon ati irra jiraattu sun osoo nagaa qabaatte lafti kan kee sun sitti deebi'ee jedheetii eenyuun namaatu biyya ofii bakka dhiisee kan baqatu hin jiru. Kana rakkoo inni cimaan rakkoo siyaasaatu jira. Dhiibbaa ilmaan Oromoo qofa irratti aggaamametu jira. Kanaaf uummanni Oromoo osoo amma fakkeenya yoo fudhattee jettee isuma Suudi Arabiyaa keessatti ijoolleen akka kanatti dhumaa jiranu guyyaa guyyaatti kan achi galaa jiranu kan karaatti ajjeefamaa jiranu. Eengadda qofitti nama 38 maalta kanatti gara mootii keessatti nama dhumee jira barkaamudha. Akkasii bara. Kun maal agarsiisa beektaa namni abdii kutatee jira. Angara kan ittiin jajjabeessu maalis haa ta'u yoo lubbuun jiraattedha waan tokko keessa kan intinaa taatu. Osoo rakkoon bakka tokko sana jiru bakka sanatti deemu jechuun ofumaa keetiif lubbuu kan keetitti murteessu jechuudha inni kun. Amma danda'amaa ta'etti uummanni kan keenya tasgabbaa'een jedha akka nama dhuunfaa tokkootti. Osoo dhaabbatee bakka jiru xuflaate. Osoo dhaabbatee bakka jiru bakka ga'e sana ga'ee rakkoon achi keessaa kan furamu yoo ta'e itti deemuu danda'a. Kan hin furamne yoo ta'e immoo dhaqee ammas rakkoo biraatti galaa jira waan ta'eef namni laalaa lubbuu ofii baasuun rabbii nutti si gaafata beektaa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagantaan keenya kan hanga ammaatti artist Isaaq Zaynuutii fi Mubaarak Musammaa waliin goone isa xumurarra geenyee jirra. Dhumarratti sekondii 10 fi yookiin 15 Mubaarak Musammaa Yaasiin waan isinitti dhaammatu carraa kenninaa fi har'aa fi sagantaa keenya asirratti goolabna. Namoonni YouTube channel keenya faarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Guyyaa gaarii yookiin halkan gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Anaaf Isaaq fixannee irraa mubee waan dhaamatu dhumarratti. Awwalan dhaammadhu obboleessa koo obboleettii koo kan nagaa jirtu akka nama tokkotti wantan isinii dhaamu keessattuu akka saba Oromootti sabni biyya namaa keessatti dararamaa jiru sagalee illee hin qabne sabuma Oromootti waan ta'eef erga biyya keessattis ta'uu dide biyya ormaattis ta'uu dide biyyuma keessatti irraa wanti ta'e ta'uu wayyan jedhaan akka kootitti yoo danda'ame akka sabni Oromoo warri waa beektanu waa beekna jettanu aktiivistoonnis ta'ee akka carraa ta'e warra dhageessanu namni tokko nama tokko hambisuu danda'a Oromoo ta'e jechuudha. Kanaaf akka Oromootti dhaamsan isinii dhaamu yoo jiraate tarii kan Oromoon taane Oromiyaa keessatti dhalattee guddatte illee yoo taate afaan Oromoon dhageessa waan ta'eef saba kanaaf yaaduun barbaachisaadha. Haka ta'e jireenyi nu waan guddaadha. Jiraachuun nuti waan guddaadha waan ta'eef akkuma ta'etti biyya keessatti du'us hidhamus waan barbaade ta'us biyyuma keessa taa'ee Oromoon
harka mirgaatiin barnoota qabate barnoota jabeessuu barachuu lammaffaa immoo barnoota sama qalamaan baratan caala immoo sabni biraa Oromiyaa keessatti dhufee akkamitti haadha galfata noo yoo maal goone iyyii lafa abbaa keenya irratti haadha galfannaa boqonnaa isa jedhu yaaduun barbaachisaadha. Dabalatas immoo tokko jira saba gatamaa wayii kan godhe Oromoo kana saba gatamaa abbaan qabne kan godhe dallaala waan jedhamtu jira saba biraarraa tun ta'een Oromootuma keessa dallaalli bakka jiru yeroo ammaa kana irratti hojjetamaa jira akka mootummaa Itoophiyaattis akka imbaasiittis akka mootummoolee idil addunyaatti dallaalonni barbaadamaa jiru. Dallaalota kana dabarsaa kennaa bakka jirtanu dallaalli baduu qaba. Oromoon jiraatus duus lafa baasaa irraa bareeda lafa baasaa keessatti dhumu biyyaa bahuun silaa nama tokko lamaaf jira miti namoota siyaasaan gara mootummaatiin barbaadaman waan akkasii miliksanii baasuun utuu walii galteen jiraate akkuma namni ba'aa jiru gara xiyyaaraatiin baasuun danda'ama. Isinii galee kanaa jennaan yoo danda'ame deemsi karaa seeraan alaa akka Oromootti ofirraa dhaabaa utuu 10,020 xiyyaaraan deemamuu danda'u 50,60 baasee gara barahaatiin deemee wanti inni lubbuu du'a bitatuuf hin jiru. Kanaaf haga danda'ameen dallaalota warra karaa seeraan alaa hojjetan irratti hundi keenya yoo obbolaa keenya yoo ta'an haa dhorginu borgaabbiidha waan kana irratti hojjetamaa jira. Dhaamsa kanan sinii dhaamaa gara kootiin galatoomaa waa'ee saba kanaa dubbannee finnu waan ta'eef asumatti kutaa tokkoffaa qabaabsinee yeroo biraa beellamaa walitti deebinaa baay'ee isin jaalanna nagayaan nu tura baay'ee dhooddachuwallee.